ejjannoo ganiinsa uummata hooggansii biyyattii muummichi ministeeraa fudhateen biyya waraanaa taatee jirti jedhan Dr. Bayaan Asooba. Gooftaan keenya uummata Oromooti wanti uummata Oromoof hin taane gatii hin qabu kan jedhe obbo Lammaa Magarsaa hooggansa jiru kana waliin deemuu hin dandeenye kan jedhan biyyattiin jeequmsa kanaan dura mudatee hin beekne keessa seentee jirti jedhan. Itoophiyaan uummata cunqursuu fi gabbarsiisuu irratti waan ijaaramteef nagaa dhabdee jedhan hayyoonni siyaasaa kun turtii OMN qophii dirree waloo irratti taasisaniin wabii xilahuun yaada hayyoota kana qopheessee jira. Mootummoonni darban biyyattii keessatti nagaaf dimokiraasii fiduu hin dandeenye kan jedhu Dr. Bayaan Asooba kan ammaa kun uummata haqa isaa barbaaduuf haqa isaanii kennuun biyyattii biyya walqixxummaa nagaaf guddina gaarii agarsiifte ta'uu danda'a ture jedhan. Waggoottan ja'an darban kanatti biyyaa fi addunyaa ganan jechuun kan ibsan addunyaan noobeelii nageenyaa kennuu fi isheetti itti qaanofteetti jedhu. Biyya keessatti daba hojjechaa addunyaa biratti jaallatamuuf yaalii muummichi ministeeraa taasisaa ture akka milkaa'in dubbatu Dr. Bayaan Asooba. Sila Abiy Ahmed Nobel Prize qabuutu mootummaa Ameerikaatiif keessummaa kabajaa ta'ee akka ruutootti sila kabajamee niitii isaa wajjin dhufa ture. Kabajaa biyyaaf kanatti agarsiisa waan ta'eef. Abiy Ahmed demokraasii waan hin fidiniif, mirga namoota waan hin kabajiniif, credibility amanamummaa hunda waan dhabeef, biyya lola keessa jirtu waan taateef amma kunoo liqaa dhoowwatanii kabajaas dhoowwatanii. Gochi waggoota ja'an kana keessatti uummata irratti raawwatamee waggoota 150 duuba nu deebisee yeroo Minilik uummata garboomsee nu yaadachiisaa kan jedhan ammoo qondaala ODP duraanii Dr. Milkeessaa Miidhagaati. Hooggansa amma jiru kun diina guddaa uummata Oromooti jechuun Dr. Milkeessaan ibsan. Dararama uummata Oromoo xumuratti gochuuf mariin mootummaa Itoophiyaa fi ABO jidduutti jalqabe itti fufuu qaba jedhame. Waraanni waggoota ja'aaf itti fufinsaan Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru gaaga'ama namoomaa fi waraanaa dhaqqabsiisee jira. Lubbuun namoota nagaa hedduun waraana kanaan kan gaaga'ame yoo ta'u qabeenyi biyyattii danuun barbadaa'ee jira. Dararama uummanni keessa jiru xumuratti godhuu fi sagalee qawwee callisiisuuf qaamoleen wal waraanaa jiran uummataaf jedhanii dhukaasaa akka dhaaban gaafatamaa jira. Itoophiyaatti ambaasaadara Ameerikaa Irvin Masingaa dabalatee qaamoleen hawaasaa waamicha marii araaraa taasisaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOnii fi humni raayyaa ittisa biyyattiidha godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti lola meeshaalee gurguddoo ulfaataa gaggeessuu irratti argamu. Godina Qeellam Wallaggaa irraa hanga zoonii Kibbaa godina Gujii Lixaa akkasuma gama biraatiin godina Booranaatti lolli meeshaalee gurguddoodhaan humnoota lameen gidduutti gaggeeffamaa jira. Giddu galeessattis ammaachuudhaan kan durii caalaa haga humni qilleensaa irratti hirmaachuudhaan lolicha keessa harka galfatuttis lolichi jabaachuudhaanis itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Qeellam Wallaggaa aanaan Filloo naannoo magaalaa Ashiitiitti ammoo tarkaanfii jabduu fudhadheetiin jira kan jedhe humnoota raayyaa ittisa biyyattii naannawa sanitti ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo WBO sakatta'uu jedhuu fi iddoo inni buufate ammoo Nito'anna jedhuun injifannoo guddoo gonfachuudhaanis ammoo diina biyyatti makee jiraachuus beeksisee jira. Akkasumatti illee waraanni bilisummaa Oromoo WBOn zoonii Kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa fi godina Booranaa aanaa Areeroo gandoota baadiyyaa hedduu keessatti tarkaanfii ilaaleessaan fudhadheen diina barbadeessee injifannoo gonfadhe kan jedhe ammoo humnoota raayyaa ittisa biyyattii wal makoo taana humna Rippaabilikaan Gaardii waliin ta'uudhaan akkasuma dhiitee kufaa makatee guutumattuu barbadeessuun injifannoo gonfatee jiraachuus beeksisee jira. WBOn lola jabaa giddu galeessaa kaasuudhaan haga lixa biiftuu fi kibba Oromiyaa godinaalee lamaan keessatti gaggeessaa jiruun guyyoota lamaan darban kana diina bakka irraa deebii hin qabnetti erguudhaan injifannoo gonfatee sabichaa sammuu abdiitti horii akka jiru beeksisee jira. Wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaa federaala Itoophiyaadha waggoota 5 kan lakkoofsisee xumura dhabuudhaan ammoo meeshaawwan sasalphoorraa gara meeshaalee gurguddoottis cehee jira. Meeshaalee gurguddoo qofa otoo hin taane humni qilleensaatis ammoo itti hirmaachuudhaan haleellaan qilleensaa Oromiyaa bakka irraawwannes hin qabu. Amma WBOn godinaalee Oromiyaa hundatti humna duulana gubbatti barbadeessaan jira. Duula isaa fashaleessee deebisuudhaan haleeleetiin jira. Injifannoo gonfadhe jedhus
mootummaanis giddu galeessaa kaasuudhaan godinaalee Wallaggaa afran keessatti ammoo injifannoo gonfachaatiin jira aaboo shan barbadeessaatiin jira jechuudhaan hedduu isaaniitis booji'aa akka jiru gara fuula miidiyaa hawaasaa raayyaa ittisa biyyattiitiinis beeksisuu irratti argama. Waboon kun soba jechuudhaan ammoo diina koo barbadeessaatiin jira ololaa yeroo adda addaatti obbo balleessin barbadeessin baqate biyyaa bee jedhanis ammallee sanuma deebisuudhaanis ololaa jiru. Nuti har'as jirra hin banne abdii sabaa gaachana ummataati lafa keenyarrattis ammoo diina ni balleessina malee lafa keenyarraa hin bannu injifachaa jirra jechuudhaanis ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jalmarroo Dirribaa Lammeessaa ji'a tokkoon dura dubbatanii kan turan humni isaanii giddu galeessa keessatti ammoo kan jaarsanyiidhaan hoogganamu karra shanan Finfinnee marsuudhaan mootummaa biyyaa makokkee qabeetis akka jiru himanii turuun isaanii inni yaadatama. Ammas godina Qeellam Wallaggaa aanaan Filloo fi akkasuma gama kaaniin zoonii Kibbaatti godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa fi godina Booranaa akkasuma aanaa Areeroo dabalatee lafoota hedduu aanotaa fi gandoota baadiyyaa keessatti raayyaa ittisa biyyattii lolaa jiraachuudhaa fi hedduu barbadeessuudhaan hidhannoowwan gurguddoo boojuun humnoota mootummaa danuu dhuunfachuudhaan lafoota hedduu qabatee fuulduratti adeemaa jiraachuus waraanni bilisummaa Oromoo Waboon beeksisee jira. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii kabaja waggaa 33ffaa biyyi isaanii walabummaa itti gonfatte wayitii kabaja waraanni isaanii dhibdee kamiifuu qophii ta'us dursa kan kennan ijaarsa biyya isaanii walabaaf ta'u himana. Kabajni guyyaa walabummaa Eertiraa waggaa 33ffaa Eertiraa kan kabajame agarsiisa waraanaatiin dabaalamee ture. Pirezidaantii Isaayyaas kan yeroo hedduu miidiyaatti hin dubbanne guyyaa kanatti ammoo haasaa gochuun isaaniitis baratamaadha. Haasaa isaanii kanaan alaammoo kaan irratti wanta haaraa hedduu dubbachuu baatanis biyyoota lixaa qeeqanii Raashiyaa fi Chaayinaa ammoo dinqisiifatanii jiru. Ammoo qaamoleen Eertiraatti dhiiciniinnataa jiran jiraachuu dubbatan pirezidaantichi qaamoleen kunneen eenyu akka ta'anis hin ibsine garuu ijji jaarsa Eertiraa kun humni Abiyyi Ahmadiifis ergaa dabarsaa jiraachuutu mul'ata. Obbo Isaayyaas nama umriidhaan dullooman qofa otoo hin taane ammoo nama siyaasaanis dullooman jechuudhaan qeeqamu. Bara jijjiirama Itoophiyaa qabsoo Oromootti Oromoon araa kiiloo gale jedhametti ammoo muummee Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantii Isaayyaas Afwerqiin nagaa buusuudhaan Finfinneedha haga Asmaraatti ammoo hedduu waliin bashannananii jiru. Lola kaaba Itoophiyaatti jalqabeen booda erga waliigalteen Piriitooriyaatii PLF fi mootummaa jidduutti godhame akkuma fuula isaa amalli isaatis fokkote jechuudhaan muummee Abiyyi Ahmad Finfinneerraa misaayila lafee nama cabsu arrabsoo hamtoota ammoo itti darbatanis pirezidaantii Iyyaasuun Abiyyiif gatii isaa laachuudhaaf ammoo akka jiru akeekkachiisuudhaan fannoodhaan bala'u jedhus ammoo lola kaaba Itoophiyaa balbala Maqaleetiin cufame deebisuudhaan akka ammoo balbala Bardaariin dhuhus tapha hamaa taphatee jira jechuudhaan Itoophiyaan namicha kanas qofa itti qabdee amma ifa bahuudhaan pirezidaantii Iyyaasuun qaamoleen dubbii keenya barbaadan jiraachuu dhoksaa ifa jiruudha jedhan. Yeroo isaa eeggateetis ammoo ni baay'oo kaasa ni dubbanna jechuudhaan akeekkachiisa dabarsanii jiru. Hammeenya irratti ammoo aggaamamu kamiifuu qophiidha kan jedhan Isaayyaas humni isaanii xiyyeeffannoon keenya jalqabaa biyyattii keenya walabaa kana ijaaruudhaas jedhanii jiru. Isaayyaas Afwerqii Eertiraan biyya walaba of dandeesse erga taatee jalqabaa waggoota 33ffaa aangoo pirezidaantummaarra jiru. Yeroo ammaatti ammoo Iyyaasuun erga Geetaachoo Raddaatii fi muummee Abiyyi Ahmad diinummaa isaanii dhiisuudhaan michummaa jabeessanii ammoo garaan isaatis gammachuun qabu. Fuulli isaatis gurraachoomee guyyuma guyyaadhaan shirana gubbatti yaadaa jira jechuudhaan jarri
kun lamaanis ammoo diina guddaa biyya Itoophiyaa kan abbaan keenya mallas balleessuu dadhabe nutis balleessina jechuudhaan dubbatanis iccitiin kun gurrasaa bu'uusin oolle jechuudhaan ammoo imamaa jira. Sababbii kanaatiif ammoo hammeenya irratti aggaamamu kamiifuu nuti qophiidha humni keenya jechuudhaan jaartichi kan dubbatan deebisaa jabduu laachuuf akka jiranii fi yeroonsa yoogi ammoo diina isaanii kana maqaa dhoofis akka jiran dubbatanii jiru. Pirezidaantii Iyyaasuun muummee Abiyyi Ahmadii fi Iyyaasuun erga hariiroon isaanii hammaates waggoonni 2 lakkaa'ee jira. Ammas waan gaarii qabaniin fakkaatu lafa daangaa kanaan dura Itoophiyaa fi Eertiriyaan irratti wal dhabuudhaan lola gobbatti gaggeessaa turan irrattis ammoo humna isaa guddaa buusuudhaan pirezidaantii Iyyaasuu yeroo ammaan tana of qopheessuudhaanis of eegaa jiraachuun isaa kan himame. Diina keenyaafis akeekkachiisa ni dabarsina jechuudhaan kan ergaa dabarsan muummee Abiyyi Ahmadittis ammoo waan akeekaa jiran fakkaata jechuudhaanis xiinxaltoonni himaa jiru.